Jiraattonni magaalaa Asallaa manneen waliin jireenya mootummaan ijaarsisee osoo hojiin isaa hin xumuramin waan hafeef komatanii jiru. Bulchiinsi magaalichaas deeggarsa maallaqa naannoo irraa argateen hojjetee akka xumuruu himee jira. Abdul Jabbaar Muktaar immoo bal'inaan isinitti hima. Rakkoo mana jireenya hawaasa magaalaa Asallaa furuuf mootummaan waggoota hedduun dura baajata ramaduun manneen waliin jireenyaa magaalaa Asallaa keessatti akka ijaaraman ta'ee ture. Manneen waliin jireenyaa akka magaalichaatti ijaaraman keessaa kanneen ganda Haliilaa keessatti argaman isaan tokko. Manneen waliinii kun ijaarsi isaanii xumuramuun hawaasaaf tajaajila kennuu hin dandeenye. Hedduun isaanii dhaabatanii aduu fi rooban manca'aa jiru. Hawaasni magaalaa Asallaas yeroo ammaa rakkoo mana jireenyaa qabna. Kanaafis rakkoon nuuf furamuu qaba jechuun komatanii jiru. Abbamaan qabu akkanumatti lafatti hafeetuma abbammaan karaa deemaanillee irratti godheeti balfaa itti gata. Baay'ee mootummaa guddatti itti bahee oduu hojjetameetiin jedhe sila uummata kana hin fayyada. Hordoffii fi to'annoon baddaa irraa waan hin jirreef galma hin gahu abbammaan biraa kan hin hojjedha jedhe dhimma ofiitiin baheetumaan dhibba keessaa parsantii haganaa raawwanne jedhama. Wanni achi gaararraa yookiin ammootu qaama ol'aanurraa dhufamee hubatamee ilaalamu waan hin jirreef በአሁኑ ወቅት የቤት እጥረት አለ። የመንግስት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር ነው እዚህ ላይ ፈስ yeroo ammaatti hanqinni mana jireenyaa jira. Mootummaan maallaqa guddaa itti dhangalaasee akkanatti dhaabbatee hafuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Humna keenya ol ta'e malee osoo humni keenya kan danda'u ta'eeti itti fixna. Garuu rakkinichi kun hanga mootummaa naannootti waan beekamuuf bara kana fala argata jenneeti yaadna. Manneen waliin jireenyaa magaalaa Asallaatti ijaaraman keessaa gamoon 11 ijaarsi isaanii osoo hin xumuramin hafan kun hawaasa naannoo irrattis gama nageenyaatiin yaaddoo ta'aa jiru. Kana malees ijaarsi manneen kana harkifachuu isaatiin qulqullina irratti dhiibbaa kan qabu ta'us jiraattonni dubbatanii jiru. Aduunis itti bahee tortoree jira. Ammas haala akkamiitiin akka hojjetamu hin beeknu. ግን ብዙ ዓመት ፀሐይና ዝናብ ስላለው ምናልባት waggoota hedduuf aduu fi roobaan dhaanamaa waan tureef ni hojjetama yoo jedhames rakkoo geessuun isaa hin hafu. Ammaayyuu gubbaa irraa diigamaa waan jiruuf. Obbo Salamoon Daggafaa hojii gaggeessan mana qopheessaa magaalaa Asallaa gama isaaniitiin sababa hanqina baajataatiin ijaarsi isaanii akka harkifate himuun komii hawaasaa furuudhaaf yeroo ammaa gama bulchiinsa magaalaa Asallaatiin hojjetamaa jira jedhan. Bajanni baddaadhaan ramadamuun dhabamee dhaabatee hafe jechuudha. Amma mooyyuu feezii tokkoffaa miliyoonni 10 gadi lakkifamee jira jechuudha. Miliyoonni 10 gadi lakkifamee gamoo 11 keessaa gamoon dura dhumatuu qabu gamoo 4 addaan baafannee jirra. Gamoo 4 san dafnee fidhee raawwannee uummatatti dabarsinee uummata irraa maallaqa deebifnee mooyyuu liqaa kana deebifnee haala kanaan gamoo 11 hojjannee hin xumurra ka jedhu abdii qabna jechuudha. Torbee lamaan booda jalqabuu qaba ka jennu kan abdiitti qabnu jechuudha. Rakkoon qulqullinaan wal qabatee jiru ogeessaan ilaalamuun fala kan argatu akka ta'es Obbo Salamoon dubbatanii jiru. Naannoo irraa qaamonni adda addaa dhufanii ilaalan istiraakchariin isaa waan rakkoon qabu. Istiraakcharii rakkoon qabu amma kan miidhame bilookeetti gamoowwan bilookeetti naqamee jira. Gamoowwan bilookeetti naqame sun aduu fi rooban qilleensan rakkoorra bu'ee jira. Inni kun ogeessi ilaalee raawwatee maal ta'a kan jedhu achumatti falatti kennanii